dhiira tokko durba sadii taanee qabannee waliin ciisnee ajjeesnee. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota baradheera yoon jedhame kutaa 4 irraatii gara kutaa 5tti darbeera. Sunuu barachuun kutaa lakkaa'uu daree tokko irraatii gara daree biraatti darbuu yoo ta'e jechuudha. Akka barataa tokkootti seeraan yuunifoormiin naaf bitamee dabtarri naaf guutamee yeroo nanitti baradhe hin yaadadhu. Kanaaf immoo sababa kan ta'e maatii koodha. Haati kiyya dhaloonni ishees guddinni ishees dubartii baadiyyaa taatus haa ta'uutii garuu aadaa yookiin immoo amala dhiira tokkoof tasgabbooftee jiraachuu hin qabdu. Ayyaanni ishee nurran gahiin jennee kadhachaa jireenya ishee jibbaa guddanne haa ta'uutii garuu anas ta'e obbolaa koo biraa ayyaanni ishee nafne. Yoo xiqqaate gaa'ela si'a 7 ol dhaabbatteetti. Gara ijoollee 11 deesseetti. 11 keenya keessaa 10 abbaadhaan garagaraa. Obbolaa koo 2 duwwaatu abbaadhaan tokko. Sanuu walitti aansanii dhalatanii otoo hin taane sadaffaa fi torbaffaa irratti dhiira 2 garaagara ta'anii abbaa tokko ta'uu haadha keenyatu dubbata. Seeraan gaa'ela dhaabbattee jiraachuun barbaaddu. Inni kun kana nagoonaan ni kee. Inni kun immoo akkanadha. Isa kana dhiira jedhee waliin jiraachuu korra maaliin yoon godhe wayya jechuun jecha safuu haadha irraa hin eegamne ijoollee ishee taasofti. Hunduma keenya irraa immoo dhimma hin qabdu. Nyaanne, dhiisne, uffanne, daarofne dhimma ishee miti. Hunduma keenya ana dabalatee akka habaqii qilleensatti bittinfamee ollaa qe'ee keessatti bittinfamnee guddanne. Hundumti keenyiyyuu mana namaatti gurguddannee jabaannee waggaa 9 waggaa 10 yeroo guunnu gara mana haadha keenyaatti deebinee gabaa keessa wanta bitamee gurguramuu danda'u gadi teenyee binnee gurgurraa. Yeroo warri dubartootaa binnee gurgurree buufannu warri dhiiraa immoo nu reebanii nurraatii fudhatu. Jireenyi keenyi kanaa hundumti keenyiyyuu abbaa garagaraa qabna mitiire. Tarii barnootaaf daftara yookiin immoo kobbee tokkollee nu barbaachise haadha keenyatti otoo hin taane abbaa qabnu sanatti deemnee iyyinaam. Gariin ifaa ifatti maatii horatanii biratti ni beekamu. Gariin immoo hanga har'aa hanga ammaatti illee dhoksaadha. Kaniin haalli garuu haati keenyi hunduma keenya maqaa abbaa keenyaatiin nu waamsisti. Isin haadhatti malee abbaatti tokko miti jettee nutti himteetti. Har'allee dulluma keessa bara dahuu hin dandeenyetti bara nuyi ijoolleen sheellee dulloomnetti haati koo tasgabbooftee jiraachuun barbaaddu. Jecha baalagummaa yookiin immoo haasoo sagaagalummaa har'a otoo hin taane umriidhaan waggaa 7 waggaa 6 yeroo guunnutti haadha keenya jalatti dhageenyee guddanne. Kanaan illee qe'ee keessatti afaan keenyi afaan tolaa miti. Afaan hin taaneen haadha keenya irraatii barreen ollaa reyoota keenya nu bitan arrabsinaa. Baay'inas waan qabnuuf lolamnee qe'ee keessatti hin mo'amnu. Hundumti keenyiyyuu walitti funaanamnee akka kaannisaa ollaa qe'ee hiddinaam. Wal irrattidha kan dhalanneerru. Akka nama gaa'ela tokko keessa jiraatee dafee ijoollee wal irratti dahe haalli dhaloota keenyaa akkanadha. Nu deessee nu gatuu nu dagachuurraan dhala haati keenyi dhimma nurraan qabdu. Dahumsi shakkanuma isheef salphoodha. Akka waan sagaraa furdaa teessee kaateeti malee akka waan deesseetti ittiin dhagahamu. Jireenya eenyuufiyyuun hawwine jireenya ilaalchan taane keessatti guddadhe. Kanaan barnootumayyuu gara kutaa 5tti darbeen saniyyuu hin baradhu jedheen gabaama keessa daldaluu koonitti buufee. Waggaa 2 waggaa 3 ergan hojjedhee booda abbaadhaan tokko kan taane umriidhaan kan na caaltu obboleettii kan naaf taatu haadhaan immoo garaagara kan taane biyya Saawudii jirtu tokko abbaan kiyya kadhate mee intalli kunillee geesseetti ofitti fudhadhu mee yoo isheen Yemen geessu gargaariinii jedhee naaf kadhata. Gara biyya hambaa deemuuf namni nama barbaachisa mitiire. Biyya hambaa deemuuf fedhii kan godhate anadha. Karaa galaanaa yookiin immoo galaana diimaa qaxxaamuranii jechuudha. Maallaqa dallaalaafis kanfaleera. Walii galeera. Haa ta'uutii garuu dallaalaan sun siin fudhadhanaan jedhee naannoo baatii
7 guutuu si'a meeqa otoo ijoollee deddeebisuu maallaqa koo erga narraa nyaatee booda yoon si fuudheen qofan si erganaan jedhee yeroo kana ani heerumuu kootoo hin taane deemuu kiyyatti wantan xiyyeeffadheeruuf eeyyeen na fuudhiitii na ergii hin jedheeni. Tolinaan jedhee fuudhaa yookiin immoo gaa'ila hanga lubbuun ofii jiruutti osoo hin taane hangan galaana diimaa qaxxaamurutti gaa'ila waliin dhaabbanne. Tole jedhee na fuudhee deemee wal fuunee hamma Yemen keessaa torbee 2 turutti naannoo baatii 2 na waliin ture. Sanaan booddee gara hojii isaatti deebi'ee maallaqa kiyya hojjedheen walitti qabachaa ture narraa fixeera mitiire hangan Saawudii seenutti reyoota isaatu isheen kun maallaqa hin qabdu haa ta'uutii garuu kanaan walii galuu dandeessu jechuun foon kootiin karaatti nafu jedheen yerosuma gurguruu yookiin immoo shaqaxuu eegalee. Tarii maal taateetti yeroo waa'ee ishee dubbattu ulfinallee maaf ofiif hin kennitu naan jechuu ni dandeessu ni ta'a. Haa ta'uutii garuu daandii galaanaarra miillaan godaananii faddaalaarraa gara faddaalaatti yeroo darban kana godhanii nagaadhaan bakka yaadan ga'uun iyyuu waan guddaadha. Beela'uu, dheebochuu, maallaqa dhabuu, dhukkubsachuu, bofa fi bineensa heddituu gammoojjii keessaa garaagaraan illee hiddamuun waan jiruuf dhiphina guddaa qaba. Yeroon ishee gabaabduu taatus haa ta'uutii garuu umrii ofii keessatti yeroo itti hin dagatamnedha. Dhiira guyyaafuu argitanii hin beeknetu galgala bakka ciistanitti dhufee kana yoo ana waliin gochuu baatte bakka kanaa kaatee bakka kana ga'uu hin dandeessu. Foon kee kukkuteen culullee beeloftee naannoo kanarra naannaa ooltuuf hin kennaa jedheen doorsisaa. Dubartiidha waan hin ta'eef wantan godhu filannoo gara biraan qabu. Miila koo baneen wanta isaan barbaadani kenneen gammoojjii sana qaxxaamureen obboleettii koo bira gahuudha. Saawudii galuu akkuma gaheen naaf eeyyamamee obboleettii kootti dhimadhe. Obboleettiin koo gaa'ela godhattee ilmaan lamallee waggaa waggaatti erga deessee booda abbaan manaa ishee dhiisee yeroo ani imala eegalu walirraatii adda qoodamaniiru. Dursa otoon imaliin dura walii galtee isaaniitiin ture. Haa ta'uutii garuu si'a kana abbaa manaanis waan dhiiseef hojii dhaabdee mana kiraa keessatti rakkachuu sa'aa jalqabdeettidha. Maallaqas kennuufi didee dhumarratti kadhattee anaan deemee akka inni fuudhu haa ta'uutii garuu gara isheetti akka hin finne hojii ta'ee barbaadee achumaan akka na galchu gorsitee abbaan manaan ishee gara koo dhufe. Gara ishees deemuu hin danda'u isumatu fuudhee waan argateen hojii na galchaa. Obboleettii karaa abbaadha mitiire obbolaan karaa abbaa waliin jaallatu inni jedhan sobotoo hin taane dhugaadha. Haa ta'uutii garuu nuyi himti warri haadhaan tokko taaneeyyuu hagas mara waliif hin dhiignu. Wal biratti tarii gaarummaa tokko tokko waliif argisiisna. Walirraa deemnee jennaan garuu isa wal fayyaduu danda'u qofatu akka obbolaatti wal ilaala. Hedduun keenyi wal qoqqoonnee isa namni lagaan wal qoodu nuti immoo haala dhaloota umurii wal jaallannuun wal qoqqoonnee nutillee waliif diina dhayoon jedhe sobanatti hin ta'u. Kanaan namichi kuni dhufee Yemen qaxxaamureen akkuma Saawudii dhufetti konkolaataa fidee dhufee bakka nani jiru na fuudhee mana jiraatu na galchee. Hojiis naaf barbaadu eegalee. Hojii nagaa salphaatti namaaf hin argamu mitiire ta'us garuu anumtuu carraa qabeettii ta'een hojii dafeen hin argadhe. Naaf argatee achuma naannoo inni hojjetuuti hojii xiqqoo hojjechuun jalqabe. Hojii xiqqoon hojjedhu kanaanis obboleettiin kiyya kuni baay'ee waan rakkachaa jirtuuf maallaqaan baatiidhaan argatu hanga baatii 4tti isheef erguun jalqabe. Mana kiraallee kan filachuu waan hin dandeenyeef abbaa manaa mashee waliin jiraachuun itti fufe. Dhiiraaf dubartiin yeroo waliin jiraatu abiddaa fi cidhiidha mitiire anaaf innis abiddaaf cidhii walitti taane. Obboleettii kiyya fuudhee ishee hiike amma immoo anaan fuudhee na waliin jiraachuu eegale. Hanga baatii 4 guututti obboleettiin kiyya kanaaf dhageettiin qabdu ture. Dhumarratti garuu karaa namaa akkan isa waliin jiraachaa jiru yeroo ishee bira gahu eenyu bira kireeffattee jirtaa jettee na gaafatti. Yeroo kanaanis miindaan kiyya isa kam mana naaf kireessaa kanaan hin hojjechaan jira hangan hojii gaarii argadhuti kanammoo kallacha siif ergaan jira akka ati rakkanneefi jedheen deebiseefi yeroo kanatti lamuu lammataa maallaqa keessanaaf hin ergin obboleettiin qaba jettes natti hin bilbiliin ati silaayyuu warra akkanaadha jechuun maqaa arrabaa haati kiyya ganda keessatti qabduun na arrabsite
yeroo sanarraa kaasee anaa fi obboleettiin koo haga har'aatti walirraatii cinnee sababiin isaa immoo abbaa manaa isheen fudhee abbaan manaa isheellee sodaan godhannee akka na fuudhe ishee aarsuudhaaf sirriitti beeksisuuf toora sooshaal miidiyaa irratti qoqqooddachuu eegalee haa ta'uutii garuu baatii torba erga waliin jiraannee booda dubartii gara biraa qabatee mana natti dhufee nan aare nan gubadhee ani maalii isheen maali yeroon jedhuni siin ishee rakkinni natti fide isheen immoo jaalladheen manatti kan hin fidadhe borga namaa kaasiitii mana barbaaddadhu narraa wayinaan jedhee isa kam borga namaaf hin turaree yeroo masanan galgaladha dubartoonni ani beeku magaala sanan jiru isaanitti bilbiladheen koottaa rakkoo keessan jira bakka kanatti na fudhaa jedheen dhufanii na fudhatanii sababa kiyyas yeroon ittinu bagasi tafee obboleettii keessa fuudhee akkamittiin siinissi fuudhaa yeroodhaan otoo daa'imni hin dhufiin adda bahuun bareedaadhaan jedhanii lama ta'anii jiraatu gatii kiraaf rakkoo akka hin qabne jalqabu mana taasaanii mindaan kiyya xiqqishuu waan na tureef gatii kiraaf baay'ee yaaddaan ture tole jedheen isaan waliin jiraachuun jalqabee baay'eeyyuu hin turre bakka lamaan isaanii hojjetaniiti dubartiin tokko gadhiistee jennaan bakka sana na buusanii akkuma dubartiin arabaa tokko mindaa argattuun qacaramiin hojjechuu jalqabee yeroo kanatti lamatti isaa ta'u sadiitti qooddadheen kireeffadheen jiraachuu nan danda'an ture haa ta'uutii garuu gatii kiraa keenyaa kan danda'u maddi galii gara biraa dubartoota kana bira ni jira guyyaa hojjennee dadhabnee dhufnaa galgala yeroo manatti gallu walii bilbilanii dhiironni dhufanii ni jiru dubartoota kana lamaan bira jechuudha guyyaa lama hirribatoo hin taane amma moo amma ijoolleen dhiiraa kun dhufanii na gudeeda utuu hin jedhu halkan naaf bari'ee guyyaa sadaffaa irratti fedhii kiyya otoo nan gaafatiin ijoollee dhufan kanatti mucayyoon waliin hin bulu kuni dhiira tokko sirriitti kanfaluufii danda'u qabadhaa kootaa maallaqa gaarii garuu kanfaluufii qaba meeshaa haaraadha dhiira garaagaraatiin hin tuqamne jechuun bilbiltee isaanitti himtee jecha tokkoyyuu hin deebisneefi galgala 3 ta'anii dhufanii na waliin ciisee maallaqa naaf kennee deemee jireenya kanatti hin baree waggaa 2 jireenya kana dubartoota kana lamaan waliin mana tokko keessaa waliin hin dabarsee kan nama gaddisiisu yookiin immoo aarsummoo jireenyi mana kanaa hiriyaa dhaabbataan nu bira hin jiru har'a inni dhiiraa ana bira buluu barbaadeera yoo ta'e na waliin bulaa ishee tokko waliin buluu barbaadeera yoo ta'e immoo ishee tokko waliin bulaa dhiira 3 ta'anii wal jijjiiraa akka barbaadanitti nutti fayyadamu kan nuti ilaallu gatiin mana kiraa keenyaa wanti nuti fayyadamu jireenyi nuti jiraannu otoon dhiphatiin jiraachuu qofaa kanuma keessa reyoonni koo kun lamaan maatii isaaniif mana ijaaru obboloota isaaniif mana hojii banuu fi kanneen kana fakkaatanidha ani haadha koolleen gargaaru obboloota koos garagaleen ilaalu buukii kiyyatti qofan maallaqan walirratti qabadha sababiinsaa kaleessas dhama'een jiraachaan ture har'ammoo inumaayyuu dhama'een irratti immoo qaama koo gurgureen jiraachaa jira kanaan utuma jennu waggaa 2 booddee wanti nama ajaa'ibu hundumti keenyiyyuu wal keessa waan deemnuuf dhukkubni gosa tokko sa'aatii tokko jahan keenya qabatee yeroo kanatti jahan keenyu walirraatii cinnee walirraa adda baanee wanta du'u natti fakkaatee fanxoo haa ta'u coqxoo qaama saalaa keenya irratti naanna'ee cittoo malaa fooliin taane kan qabu mana yaalaatti illee nu yaaluuf kan xireeffatan dhukkuban taanetu ni qabee wal dhukkubsachiisuurra walirraa adda ba'uu qabna jennee nuyi sadan keenyiyyuu kanaaf sababa kan nutti ta'e kanadha jennee mana qofaatti kireeffannee haga baatii 2 manaallee bahuu hin dandeenye dhiira arguu miti of mataa kiyya fuullee keessatti ilaaluun illee natti ulfaate sanaan booddee fayyeen gara hojiitti deebi'een haa ta'uutii garuu madda galii ani argachaa ture otoon dhiphatiin gatii mana kiraallee kan hin kanfalu amma kan hin kuufadhe irraatii maallaqa baasu yeroon eegalu natti dhaga'amaa dhufe maaliif hojii kiyya duraatti yoon deebi'ee barbaaddadheen haala narratti beekamuu hin dandeenyeen jedheen hojii kana barbaaddachuu jalqabe yeroo kanatti maaltu yoonaaf argame gaariidha dubartootumti kun gatii mana kiraa qofa akka danda'uufiif jedhanii dhiira tokkotti galanii waliin jiraachaa jalqabaniiru dhiirri kunis waliin ciisaa akka barbaade isaan godha gatii kiraa qofa irraatii kanfalaa kaleessa wanta waliin jiraanneef anaaf gaafatanii rayaan keenya tokko ni jirti nu waliin jiraachuu ni feetii akka midhaa yeroo jedhanii yoo isheen dabalamte gatiin kiraa nutti dabalama kanaaf haaluma duriitiin itti fufti taanaan akka keessanitti kan jiraattu yoo ta'e haa ta'u dabaleen nan kanfala jedhee mucaan kun maallaqa qaba haadha manaas ni qaba ilmaanis ni qaba as biyya saawudii keessatti qabeenya
illee ni qaba. Sabaan garuu saba keenya miti. Tole jedhanii hiriyoonni koo anaanis itti dabalanii yoo xiqqaate gatii mana kiraaf hin yaadda'u jedheen itti dabalame. Guyyaa hojii kiyyan hojjedha galgalammoo sa'aatii inni dhufetti dhiira kana sadii taanee gammachiisna. Yeroo hedduu nu bira bulaa. Haati manaansaas ijoolleensaas magaala nuti jirru waan hin jirreef nu biraallee deemee bakka biraa yeroo bulu dubartoota biraa bula bula malee dhiira qofaa bulu gaa'ela isaaf amanamaa miti. Wanta inni godhe nuun jedhe halkan guutuu hojjechaa fi bullaa. Dur kan barre dhiira tokko amma immoo dhiira tokko sadii. Bifa kanaan mana kana keessallee waggaa tokko waliin jiraadhe. Turtii waggaa tokko ol booddee ni dhukkubsate. Manuma nuti kireeffannee jiraannu keessatti du'ee bulee gara haadha manaasaatti erginee haati manaansaa boossee awwaallate. Qaamni saalaasaa yeroo ta'e booddee sanyii kormaa otoo hin taane dhiiga qofa of keessaa dhangalaasuu jalqabee. Dhiisi sittaa hafu wanti kun nafa kee miidhaa jira yeroo jennuuni lakkii jedhee didee dhumarratti kunoo kanaan ga'ee. Yeroo sanarraa kaasnee gaa anis hiriyoonni koo kunis naanee hojii kanatti lamuu lammataa hin deebinu jennee ofirratti kakannee. Kana dura sababa dhukkuba tokko dhukkubsanneen kalammataa irratti immoo sababa kanaan waa ta'e jireenya keenya keessatti akka jijjiiruu qabnu walitti himnee mana kireeffanne sana mataa keenya kanfallee waggaa 2 jiraannee. Turtii waggaa 2 booda anaa fi hiriyoonni koo kun lamaan walitti buunaa. Walitti bu'iinsi keenya maallaqa walirraa fudhatanii deebisuu dhiisuu yookiin immoo ganuu irratti dhahamu. Kanaan hiriyaa koo tokko waliin quba qeensa keenyaan ija wal keessaa baasuuf yeroo kaanu isheen tokko iyyitee ollaan akka dirmattu taasiste. Naannoo sana ollaa otoo hin taane poolisiin fiigee dhufee sadan keenyayyuu qabee mana hidhaatti nu galchee. Waraqaallee waan hin qabneef baatii 4 mana hidhaa keessa turre. Sadan keenya gara biyyaatti gaggeeffamne. Jireenyi kiyya Saawudii biyya hambaas kanumaan raawwate. Maallaqan qabuun gara biyya kanaa dhufeen lafa biteen mana ijaarradheen jireenya hamma kanaa ergan dabarsee booda dhiirallee guyyaa tokkoof malee hin beeku jedheen gaa'ela dhaabbadhe. Dhiira goyyomsanii harka ofiitti galchuun salphaadha mitiire. Dubartiif keessumaa immoo jaallateen yoo dhufe akka nama haaraa homaan beekne diraamaa yookiin immoo aktiingii raawwadheen dhiira kana waliin gaa'elan dhaabbadhe. Umriidhaan illee wantan isa hangafudha. Nama garraamii garaa laaffessadha. Mana moobaayilii bareedaa ta'e qaba. Ofiillee ijoollummaadhaan lafa bitatee mana ijaarrateera. Kanaan wanta wal ginnuuf wal jaallannee gaa'ela dhaabbanne. Amma gaa akka yaada kootiif jireenyi kanaan booddeen jiraadhu jireenya boqonnaa tasgabbii mana koo fi mana kiyya qofan ilaalu natti fakkaatee ture. Haa ta'uutii garuu akkanani yaadinaaf hin taane. Reefuma wal fuunee baatii 6tti maatiin isaa hanga yoonaa garaatti hin godhanne moo jechuun abbaa manaa koos ta'e anaan rakkisuu jalqabanii. Maatii isaaf tokkicha mucaadha. Qabeenya isaa keessatti gargaarsi isaan godhaniifillee danuudha. Maarree hanga baatii 6 sanatti anaa fi abbaan manaan koo daa'ima godhannee garaa koo keessanaaf taa'ee ture. Haa ta'uutii garuu dogongora mataa kiyyaatiin daa'ima sana ariifadheera gaa'ela kanatti jedheen ofirraatii baasee utuu abbaan manaan kiyya hin beekin jechuudha. Sanaan booddee si'a 6 ulfaa'eera. Haa ta'uutii garuu si'a 6 kanayyuu milkaa'uu hin dandeenye. Yookiin baatii 4tti yookiin baatii 7tti yookiin immoo baatii 9tti daa'imni miidhamee gadameessa koo keessaa baha. Deemeen hin ilaalama. Lubbuun keessan jirtun jedhama. Deemeen ilaalama. Erga garaa keessatti du'ee torbee 2 fixeeran jedhama. Deemeen ilaalama. Fayyaadha. Haa ta'uutii garuu umurii kan godhatu hin fakkaatu jedhama. Haadhummaan dhukkubsattuu mar'immaanii na godhee garaan kootoon dahin si'a meeqa baqaqee daa'imni na keessaa fuudhamee ko'eetti kan nama hin qabne ta'een abbaan manaan kollee gaa'ela waggaa 4 walakkaa booddee gaa'ela gara biraa dhaabbatee otoo nani kanumaan iyyuu nan jiraadha jedheen isa kadhu sin barbaadu jedhee ilmaan horatee jireenya isaa jalqabe. Ani kan hin qabu amma rabbii fi mana ijaarradhe qofadha. Maddi galii kiyyas gatii kiraan mana sanarraati argadhu. Eegan abbaa manaa koorraa adda ba'ellee si'a 2 dhiira biraatiif yaalii daa'ima godhachuuf yaaliin ture. Daa'imni ni uumama. Haa ta'uutii garuu gadameessa koo keessaatii fayyaatiin gadi hin bahu. Amma kunoo maal ta'a? Gara biyya hambaa sanatti miilla koo kaasuu dhiiseen asuma baadiyyaa mana haadha koo keessatti hiyyummaa kiyya waliin heerumeen daa'ima godhadheen jiraadheeran ta'e jedheen baay'ee na gabbisiisa. Baay'een gabbaamu. Ana qofaa miti. Hiriyoonni koo lamaan gara biyyaatti deebi'anillee jireenya hin qabanii. Waggaa 2 waggaa 3 qofa maallaqa fidatanii utaalanii jiraachuuf yaalanii turanii. Isaan immoo akkuma koo gamnoomanillee lafas
ammas mana simbitanni obbolaa isaanii gargaaraa turanii obbolaan isaaniis tufanii gaa'ellis didee akka dubartii maseenaa mana haadhaatti deebi'anii maatii isaanii waliin jiraachaa jiru. Oolee bulee namaaf deebi'enni jedhan jireenya koo keessatti argee anaafis hiriyoota koofis oolee buleetu deebi'ee yeroon biyya hambaatii deebi'u wantan boqodhu yookiin immoo gaa'eluma sirriin jiraadhu natti fakkaatee ture. Sababiin isaa immoo as Saawud Arabiyaa fi Yemen keessatti gaa'elli gaariidha jedhamee itti seenamu hin jiru. Inni dhiiraas akka ishee hiiku ni beeka, isheen dubartiis akka isa hiiktu ni beekti. Kanarratti immoo inni dhiiraas isheen dhalaas maallaqumaaf malee jireenya waliin jiraataniif dhimma godhatanii dubartiin hedduun tarii yoo deesse gaa'ela sanatti waan amantiif otoo hin taane dogongoraan daa'ima uumameenii. Kanaan ala biyya akkanaa keessatti ilmaan horatee gaa'ela gaarii waliin kan jiraatu hin jiru. Otuma biyya hambaatti wal fuudhanii gaa'elli isaanii toleerree gara biyyaatti yeroo dhufan waliin danda'anii wal gadhiisu. Anis umurii koo walakkaa kana keessan jira. Rabbi rahaamata siifaa godhu naan jedha. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaatii. Ulfaadhaa nagayaatii galatoomaa. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ga'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jecha kabajamtoota hordoftoonni qophii keenya seenaa keessan dabarfachuu barbaaddan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 982828580 naaf qooduun irratti hirmaachuu dandeessu.